Suina berat no? Doai dan sih dan jada bar. Aku ya sedih singer wallahi. Ana accounting ya sila nama an ba accounting ya kiri da ba. Kan kene da ba. Kan ke mo sina da ba. Wallahi an din sa dina da ba. Ya jumata ni weekend dito da ba. Amma de sila man fira gab dani mal gano chana to kuchan ganu burar tanam. Adikka mamma hada fada di. Welcome kan. Gurbicha fira ngam na defensa mura de kana godi mana hitan. Rebe asar amura ever de ngata di. Na mar ki ora. Ida sabi namni jole mana ya bisa goda. Umma ta na goda. Ne wa fran kam ne Nigeria kono war gitan ni. Ta goda. Kam ne la silana mari ba so to ma Nigeria dilala. Like ku ba wan ka tani ta ta na ka wani mtaka ni kama kama sabta jole tiye ta kayanta. Jole tiya. Yoro ngamlanja san kana tempat jole ko. Yoro anna ma wali inta bado tabta bi san na goda no so argite. Masha Allah wallah. Yoro nama qaba khiya tabata jiru tabta bi hingodan. Amma lal tabta bin tiya to over yirtilal. Bakka sin yiru tabta bi lal bakka. Nama gadi sudah tum fedani. Su kapna guys. Jawab. Go. First game guys. Lama na tabta bakka sininggo din na madoga. Didda mi afura fura rajirtan. Jijjiram. Guys, sab jole min tiya ogushan shi. Lama fana ka. Wala jecha sininggo. Hari tan wala arafati on subat ityanu kab. Tapi kayak tadi aku tidak mitorba kablala. Ani kumbira ko tiyalam ki. I hope you guys. Mucha kana hiye ka bisimbira tale kono simbe tigi no kama sun kita de mara mashallah wallah. Sab. Jolle ki barka. Jolle ki ya koy wanjab du asge sakaya fi wallahi. Gize na kana te tab ko dan samali na kana wanjab ni sini ka. Wanjab ni sini ka wallahi mako. Fa janinya tani ko ya sama. Wanjab ni sini ka ko jolle mana kiya. Jolle mana kiya. Isni kaya na ino. Pura dah kata. Ini wala isni kaya. Iye se jara ina tuffa dani bar jolle kiya da fate ka. Ani me wallahi. No ta sa ko da ba fata sa. Wallahi wanjab tu sun kaya. Ta ko da. Eli jaha guys. Amma fa babo jaha guta gama na. An ka sabira babo jaha. Yes. Ta ko dani wa ta ko da bicha to ke sabah. Maka kana kesa. Agar tayo dun sa jara lama. Pilih ka. Ada father ani terkal lembut pada jatuh. Kes. Nama tabta ko ko hatu ba da wallahi. Ini kapten pada. Kada bili murabbi ubek. Mujahara lagi da to metis ini to. Iparol ba. Asun brother bulu. Iya sultan ulfa da. Amma asrat ko so di bashan arganne silani kattana di bashan bicha so arganne asrat. Di bashan ko chuda bunu rakse male. Mani TikTok ini speech challenge ko pa kanaron na tagar sita bara. Queen Kashti, oh yeah. Miss you guys. See ya de lugar. Thank you so much. Ada hati kani sadar kana fun moga. Letani sana bagusni. Warin inde bitne. Tapi mashallah nan gitu isa na ho jirra bar. Guys, go. Jolle di ayo ra tap na goda jirti wallahi. Hai. Okay ka bani bar. Nubara da marte wai. Go guys. Jolle mana khodi. Ada. Nubara darte hundu guys. Kumara ka kisa. Kumara.
Welcome. Thank you. How are you doing? Long time. Hindi ori jalta urat tada mana kena azbi challenge na gutan ishi. Okay, I'm okay. I was like 3 day, 4 day. I wasn't live streaming because I get punished. They didn't ban it, but like I had a warning for 3 days, so I couldn't go live or just nothing. But I'm back now. Sama trainer boxi banati, challenge nu bana, opening bana, challenge bola rapi nu beri. Jaman, tapi hari nana sodom ini, afurta magi sebar takkan arbitan. Simple. But like I'm not. Jadi abar joleti abar jalan dogo mau beta nih jalan. Nam nazar tanun dikit sangat tu. tadi boharuun feetanii jechuudha. Fata jechuun feetan. Maal isinii godhani wallah. Leenca isinii kaa'u taa'aa qotanii teessaa baafattani. Eebbaa koo jalqaa akka naguma weelkaa. Anaaf kanaa miti silaa kan naamalu silaa. Kaleessi sa'aatii 8 gastiidhaa muuziqaa dhaggeeffachiisaa sa'a 8 guutuu. Buusuun dandeettan. Sakandii takkaa fi miniitii 44 akka sunumattuu malee gabbuusuun danda'a. Yaa rabbi siya goota wayii naaf hidhate goota kakaalee sagal kalaasati.
deebisa. Abaaboo warra sirtanis. Guys, abaaboo gurgurtaa warra sirtan. Daawwanii furgurtaa abaaboo Itti dhaqatanii achitti bittansa. Wallahi isin Sekeddisuutti makabdu abaaboo guutaa. Mana inti deeme mana jaarsumii wayii waamamee halkan jechuudha. Deemee nama walitti araarsuudha naan jedhee deemee beektaa. Achi ka'ee jaarsummiin sun akkam ture fireendii lamaan tollole. jaarsaa jaartii moo? Jaarsaa jaartii miti fireendiidha malee jarree intalli jaasaa baatee dhuftee isa manaa dhaggee ofin ajjeesa manaa mijattee jennaan namni maaraa sanarra galu reedii faabee kan itti dawwalanii kottu reedii dafee nu qaqqabii mucattiin tokko akkanatti walloltee boo'aa jirti jedhanii itti bilbilan. Achi yeroo inni deemu dubbiin akkamii mucichi hin dhufuanii jedheera mana hin jirunni ani hin dhufu jedheera. San booda abadan hadha qophaan buluu jette jedhan. Nama hundaanii bakka maal wayyaa. Inni hutaanaan deemu maal rakkattee siin afattee raftuu nagaa yaa marqattee nyaattee garaa quuftee dirqama barbaachisaa. Reedii sin ajaa'ibu kan namni hundi jechuudha namni biraa singiliin itti barbaadamee kan hundi namaa ka fuudha sodaatu itti kalaa'uu sodaate jennaan gootichi jechuudha. Rakkoon qabu ishii jedhee jechuudha kan inni achi bulee dhufe. Achi bulee mana dhufuu sodaate dura bu'ee bilbilee yoon akkasiin mana dhufee itti manatti wanni biraa uumamuu mala jedhee dura bu'ee bilbilaan. Nattaasee sukkaara koo dhibba na galchee jechuudha. Achi nani abadan hin jedheen gastiirra dhufee ammas. Maal rakkoo qabaree haa bira buloo obboleettitee isheetanni dha'uu danda'a. Maal rakkoo qaba maa dirqama hindee. Naan jedha sanuu akka gootummaatti natti mabar mucaa silaa fooqirraa darbitee of ajjeessu itti lubbuu baraare jedhaa bara. Maal fakkeenyaaf nyaattee bulta. Ka ollaa keetii nyaatee hin bulu. Mucattiin tun lubbuu balleessuudhaa deemti. Lubbuu intala tanaa yoo baraade dhaqee yoo bira bule maal rakkoo qaba jeeynata seentaa yoo waan qabdanirraa sadaqadhaa rabbiin kenna sadaqadhaa waan qabdanirraa. Hai. Ana maraari ka jaartiin jala manaa badde yoo arge jaartiin jala harkaa baddee inni mataan isaa tuqamee mataan isaa tabasaacee yoo arge biran darbu ani. Lubbuu sabaraa. Yaa. Eka. Lubbuu isaa oolchaa jechuudhaani. Meebi namni kun mootummaa ta'uu danda'a boru. Waan isa keessa aboo bakka inni ga'u hin beeku. Sadaqaan jaariyaadha jedhe rabbiin kenna maal rakkoo qaba. Obboleessanii amma kaasi balleessaa artii bar mana jaarsi gatee biraa badee bule jette. Araarsuu deeme hin banne akkasii jabsanii jirta qabatti. Sirrii goote wallaahi akuu qaalii walla. Lubbuu baraaree bar lubbuu baraaruu sila namni akka gootummaa laa ilaaha illallah dhalaa fakkaate kamale firtanii. Laa hawlaa qoomii adamaate biraa hin jira. Jalaa miliqee shutti gooti gadhee. Sila akkamitti irraa balleessa? Jalaatti deebi irraa balleessa.
Inna lillahi wa inna ilmi nama akkatti jira jedha. Amma kaawwan saaxilu. Awon Ramadan ini apa? La haula wala koi kana rakaat kana fakkaatu kana. Koi raasii kaasa. Koi sarkat dari sini rakaat. Wallahi. Wallah. Kalau kana rakaat. Wih, auzu billah. Sarkat deh kai rakaat sarkat. Wallah. Kana bisa apa di sini rakaat tadi? Wallah gaafa jaakkannee hoba. Koi Wallah gaafa jaakkannee asirreeffama. nuti lafatti isa kana miidiyaa irratti akka reef argitan san hundi keenya akkana. Wallah osoo jaarillee bareeda laala feereetiin argitanii osoo jaarillee nama hawwisiisa. Nyaachisa guys. Sheba badabbo eda quban qabu barane waan kana. Akkaasitiin neengadda ta'e dhufee gattaa'ee jennaan inni akka osoo sakkaraasii ta'e asliin ni maaliif akkaattee feetta intalaa jennaan meeqisi jetteen dubbiin icciitiidha. Sila ta'u bada. Amba duusa wallaalee qote arge qote. As tuqansa. Ballees. Kun akkana sirraa bareeda. Maal hojjechaa jira tarree? Sirba dhageeffatti subhaanallah galee rahmata godhe araara ajaa'ibaati. Sirrii goote sirrii godhe yeraaraa ni bar. Yaa dirqama maal mucaan dhufuu didee baay'ee xiqqoo dhiibban uumamee jennaaniin mijattii of ajjeesuu heddi baay'ee rakkisaadha. Iccitii kaayiroo baay'ee isinii hawwaale irra silaa ajandaa taatanii. Inni maaliif bade qoyi? Inni tabiraatu jira edda tabira qaba. Tabira jechuun baasirratti baay'ee. Fireendi daabar jaarsaaf jaartii osoo ta'e akkasii. No fireendiin akkasuma rakkoo qaba. Anuma shamarran kenna dogongore malee sila fireendii haguma harka jiru bocatanii gaafa inni deemee numa jedhisan obsanii. Bakka haadha amma deebisana illee jaartii biraa haala bula jaartii dhabsiisa. Jechuun rabbi giyaafa. Afaan warri dhimma baradheera absoori armaate. Wakka warra jimmaa wakka koon qabuun haasofsiisaa minaamin. Kana gayaa si haa ta'u tabsiisi goota. A'uutu billaahi. Tabsiisaa yaa danda'i garaa. Asuudhaan haati baatee si waamti jedhaan. Eenyu waliin jettee asuu. Kuma dhibbanaa guutaa mee habiiboche. Kuma dhibbanaa guutaa taabtaa bitane kuma dhibbanaa guutaa. Kuma dhibbanaa guutaa. Asitti ammoo jala kanatti utuu taabtaa bitana kuma jala kana kuma dhibba sadii jirti miti kuma naa galcha. Yalla asitti jala kana taabtaa bitana kuma naa galcha gubbaa kuma dhibba naa galcha. Yalla jabaadha habiiboche. Mee eenyuun na jaalata hundi keessaniyyuu. Share goneerra maal goneerra jedhanii isin argu jira. Eenyu share godhaa eenyu taabtaa godhaa wallahi isin argu jira hagamma long time. Yaa wallahi caffee sin agarre eessa badde garuu wiis caffee. Nama taabtaa godhaa ulaal siifan amaan share goote thank you koplinki goote siifan ulfaadhu. Xiiqii waliin taphatti asuuni okay kongawash. Mucaa michuu seenaa thank you. Habiba Bontu Shawa Chaltu Sara Orogar Arsito Simbona Ayantu Marga Habiba Musaab Muhammad Arsito Simbona thank you Yerolama Queen Tamim Zalika Kadir Sabontu Azoz Bontu Shawa Galaton Yeroba SR Gawante
Haadha baatee. Ayifti kala saati faate birri fudhatte jettee mana keessa deemte dubbiin dhugaa. Anaatu jira rabbii suume sodaadhu rabbii rasuulatti sodaattote rabbii jee ummanni tiktookii nama 300 na jala ture kun hundi ani komantiidhaa quban qabu namni hundi eefaa hoggastiirra ol galchee dubbatan booda bar komantiin guutuun haadha baatatti godhu saa'e maara baay'eetu seelaa fuudhe jetti an komantiidhaa ulaalee beekadhu namni hundi akkasuma jaahuun immoo maakii seelaa fuudhe jaahu Guutii dhaabar. wallahi warra tiktookii kana moo ummata sammuun isaanii Naan isa ijoolleen asuu ofirraa fageessisii himnee irraa boruu ni gaabbitaa asuu ofirraa fageessi maali hoo akkana birritii fudhatte asuun jette. Mia wallahi goy dun talabo rabbi sodaatanii godhu rabbiin guyyaa galatiyyaa shaadaa malee naa galchoo waan akkana hin jenne maal taate auzu billah ummata tiktookii waan isaanitti naasayinaa lafaatee waan isaa waan ummata kanaa ummata maraataa namni hundi tiktookii ol seenee hayaatii biiftuun beetaami hayaattaa biyya galtee amma biyyarra biyya jirtu sana ishii faana jala ture komantii ilaaltee booda komantii kana ilaaltee waan biraa itti ijoollee sanarra jaanii hundi isaanii gaskiyaa haattaa bara poostaa isaa ga'utti ol seenanii warra komantii isa laalu turan haadha baatee maaltu as keessa fide takka ani neefa maallaqa bira namni takka mana kiyyannuuf neefa maallaqa kasan sumaan naaf fudhee hin beetu isa dhabe akkuma ati natti kannite sanitti dhabe natti kannitee mana eefas yuu turee mana keetuu dhufee mana keetillee deeme mana kiyyadhatti galee in banne mana keessa na ilaa badee achi buutuma isaa dhabe huccuu xaragaa doolaafatti wayin hambise annama na ila jiru sanoo kuban qabu nama kumaa fi dhibba sadii neera ture nama sanaa kuban qabu la falal fi budaa maraa ture Laayivii bantee maa barbaadda qoy? Laayivii seentee maa barbaadda? Duruma ammoo. Warri yoo achumaan haa guuraniif ka haa guuraniif. Hin arganii laayivii irra taa'anii si argu moo maaliif laayivii bantee barbaadda? No warri koomenti haa guuraniif. kophaa kiyya barbaadee gizeen dhabu beelaana jirtiifi laayifuman gadoo seenna dee abbaate laayivii seenetu mallan achirraa gadoo sanuu waayee fallee neeraa dhaabbatee jira waayee faan qabu daata naa dalaguu didee jechuudha. Sambooda irraa akkasitti gizeen arga dhugaa yaamna. Waayifaayin kiyya bareedaa galfadhu kunoo. Wallaahi billaahi kun isaan shallalaa jira. Baatii takka itti fayyadamiititi sambooda irra waan inni ba'u laaleetiniin ittis kan guuttee amma wajjitti guuttee qarshii dhibbaa kan guutte. Walirratti waa'ee isaa baatitti naa himtaa sambooda ni golfadha. Xiyyabee taa hedduun bareedaadha garuu maallaqa nyaata malee maallaqa kana laal guyyaa sadii guyyaa afuritti qarshii Amiin sadii. bada konkaa kottu bada konkaa buqqeen tante buqqee distii fakkaattu hudduu distii fakkaattu buqqitti bada konkaa. Ka jaartiin mataa gubbaa bultu inni hudduu jaartii jala bultu. Haasa'ama. Inni wanni dhiirri akkana rabbi jedha.